Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi nageenya sifaana raatocha har'a oduuwwan biyya keessaa fi addunyaa irraa walitti qabaman isin biraan ga'uuf gabaasota ba'an irratti hundaa'uun raayyaan Eertiraa naannoo Tigraay keessatti mul'achuun himameera. Haala kanaan wal qabatee gaafiin hedduun ka'aa jira. Maaliif seenee hammam ture inni ba'a jechuun illee deebiin ifaan hin kennamne. Kana malees Tigraay lixa keessatti walitti bu'iinsi hamaan uumamuu fi namoonni hedduun miidhamuu isaanii gabaasonni ni ibsu. Dhaabbileen adda addaa mootummaa federaalaa TPLF raayyaa Eertiraa fi humnoota naannoo akka waraana dhaaban waamicha ariifachiisaa dhiyeessaniiru. Oduu biraatiin ammoo Amaaraan godina Shawaa Kaabaa keessatti Gaadam Qulqullittii Maariyaam irratti balaa lafaa sigiigaachuun namoonni yoo xiqqaate 14 lubbuun isaanii dabruu fi kanneen biroo madaa'uun isaanii ibsameera. Gareewwan mootummaa fi hawaasa naannoo hojii lubbuu baraaruu fi deeggarsa ariifachiisaa gaggeessaa jiru. Dhimma siyaasaan wal qabatee ammoo abukaattoon obbo Taayyee Danda'a jechuun Abarraa Nugus poolisiin federaalaa hidhamuu isaanii gabaafameera. Hanga ammaatti mootummaan irraa ibsi bal'aan hin kennamne. Oduu addunyaa keessaa immoo Ameerikaa fi Iraan gidduutti haalli walxaxaan itti dhufee jiraachuu fi Ameerikaan naannoo gaanfa Afrikaatti tarsiimoo nageenyaa haaraa irratti hojjechaa jiraachuun gabaafame. Kuni oduuwwan yeroo ammaa keessaa muraasa odeeffannoo haaraa fi amanamaa. Oduu biraatiin haalli nageenyaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti xiyyeeffannoo guddaa argachaa jira. Gabaasonni tokko tokko akka ibsanitti walitti bu'iinsi yeroo dhihoo mudateen namoonni hedduun miidhamuu fi baqattoonni gara Suudaanitti cehuun isaanii himameera. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa haalli nageenyaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii irratti xiyyeeffannoo guddaa argachaa jira. Gabaasonni tokko tokko akka ibsanitti walitti bu'iinsi yeroo dhihoo mudateen namoonni hedduun miidhamuu fi baqattoonni gara Suudaanitti cehuun isaanii himameera. Haa ta'u malee mootummaa federaalaa irraa hanga yeroo gabaasa kanaatti ibsi bal'aan dhimma kana irratti hin kennamne. Kana malees dhaabbileen idila addunyaa mootummaa fi qaamolee hidhatanii hundaaf lolli akka dhaabbatu mariin nagaa akka jalqabamuu fi lammiileen nagaa akka eegaman waamicha isaanii irra deebi'anii dhiyeessaa jiru. Oduu addunyaa keessaa immoo Ameerikaa fi bulchiinsi Pootlaandii waliigaltee nageenyaa fi ittisaa shororkeessummaa cimsuu irratti mallatteessu. Waliigalteen kun nageenya galaana diimaa fi galaana Edan keessatti tumsa isaanii bal'isuuf akka ta'e ibsameera. Dhuma irratti dhimma Ameerikaa fi Iraan ilaalchisee mariin eegamaa ture akka ifamne gabaafameera. Haa ta'u malee qaamoleen lameen dhimma kana irratti tarkaanfii isaanii itti fufuun isaanii odeeffannoon ni mul'isa. Kuni oduuwwan yeroo ammaa keessaa dabalata odeeffannoo haaraa argachuuf nu hordofaa. Yaada keessan nuuf qooda. Galatooma. አዲስ ጥሪ ቀርቧል። ለፌደራል መንግስቱ፣ ለህወሓት፣ ለኤርትራ ጦርና ለፋኖ ኃይሎች የቀረበውን አስቸኳይ ጥሪ በተመለከተ የምሽቱ ጥንቅራችን የሚያደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኘው በጻድቃኔ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ማርያም ገዳም በደረሰ ድንገተኛ የመሬት መንሸራተት አደጋ ቢያንስ 14 የእምነቱ ተከታዮችና ተሳላሚዎች ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። አዲስ ጥሪ ቀርቧል። ለፌደራል መንግስቱ፣ ለህወሓት፣ ለኤርትራ ጦርና ለፋኖ ኃይሎች የቀረበውን አስቸኳይ ጥሪ በተመለከተ የምሽቱ ጥንቅራችን የሚያደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኘው በጻድቃኔ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ማርያም ገዳም በደረሰ ድንገተኛ የመሬት መንሸራተት አደጋ ቢያንስ 14 የእምነቱ ተከታዮችና ተሳላሚዎች ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል። አዲስ ጥሪ ቀርቧል። ለፌደራል መንግስቱ፣ ለህወሓት፣ ለኤርትራ ጦርና ለፋኖ ኃይሎች የቀረበውን አስቸኳይ ጥሪ በተመለከተ የምሽቱ ጥንቅራችን የሚያደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኘው በጻድቃኔ ደብረ ምጥማቅ ቅድስት ማርያም ገዳም በደረሰ ድንገተኛ የመሬት መንሸራተት አደጋ ቢያንስ 14 የእምነቱ ተከታዮችና ተሳላሚዎች ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል።